Suuraa koo atoo boqattee erga boqattee torbee hin guunne maaliif uummanni suuraa kee gadi garagalcha laata? Ayyaa namaa isa du'eef bo'uu dhiisne isa jiruuf bo'uu dhiisne isa duuneef boonu maaliif jennaan suuraa abdataa umurii isaa xiqqeenyummaa kana keessatti aartii garaagaraa hojjetee uummata Oromoo bohaarsaa ture. Nuti garuu isatu lubbuudhaan darbe osoo hin taane nuyi warra lafarra lubbuun keessa jirtutu darbe jechuudha. Maaliif taanaan har'a mucaa qaxalee reefu lafaa ol dhufu kana suuraa isaa gadi garagalchuutii hin qabnu. Nagaallee hin daganne nagaan Waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan koo amantaa biroo taatan yooyyaa ashamaa harka fuune jira jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakka haala jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa har'a immoo viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jirra. Viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe kunis obboleessa keenya Suuraa Abdataa irratti duulli ta'amaa jiru hedduu waan talaphee gadda lammataa jechuudha. Gadda isa duraa lubbuusaa Waaqayyoo naamaarutii lubbuusaa darbiteetii jirti. Gaddi inni lammataa immoo har'a boqatee osoo torbee tokko hin guutin har'a gaafa suura nama du'ee gadi garagalchan baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Kanaaf inni du'e homaan argu. Garuu inni lafarra jiraatu maal hojjetaatii jira yoo jenne dhaloota abaaramaa kana jechuudha. Suuraa nama du'ee gadi garagalchu jechuudha. Mucaan qaxaleen kun maal nama godhee innoo nama hin gahu bohaartii isaa malee innoo waan akka nama hin tuqu jechuudha. Maaliif egaa uummanni maaliif irratti duula jechuudha. Dheengaddarraa kaasanii harmee Suuraa haa gargaaramtu mucaan inni haadha kootiif ati waan hunda jedhee gaafa weellisu argitaniiti turtan viidiyoo isaa jechuudha. Namni haadha ofii hin jaallanne namni haadha ofii hin jaallanne dachee kanarra hin jiru. Haati ofii gaaddisa ofiiti jechuudha. Haadha dhabuu mannaa haadha dhabduu wayya jedhanii gaafa mammaaksan irra ni dhageessu jechuudha. Mucaan kun hanga argaturraa haadha isaatiif kan godhu jechuudha. Har'a immoo mucaan isaa inni lubbuudhaan asirraa tareera. Haadha isaa sana wanta jajjabeessu uummanni Oromoo bira dhaabbatuutii qaba. Kun immoo obboleeyyan keenya gargaarsa godhaniif kun balleessaa raawwatan otoo hin taane waan gaarii hojjetan. Oromoon keenya gaafa namni du'e u'uu jedha malee gaafa lubbuudhaan jiraatee na gargaaraa jedhu eenyumtuu bakka inni jiraatuu fi oddoo inni ooluu fi oddoo inni bulu yoollee dhibamte hin jedhaniin yoorree dheebatee beela'ee eessa ooltee eessa galte hin jedhaniin kun immoo dadhabbina keenya jechuudha. Kanaaf har'a immoo Suuraa Abdataa umurii xiqqeenyummaa isaa kana keessatti aartiiwwan garaagaraa hojjetee viidiyoowwan garaagaraa hojjetee seenan isa yaadata jechuudha. Inni illee lubbuudhaan asirraa dhabamu seenan bara baraa hanga bara baraatti isa yaadata. Garuu nuyi warri du'e isa osoo hin taane nuyi warra lubbuudhaan jiru warra akkanatti ganama galgala isa waqqasnu jechuudha. Kun immoo dhaabbachuutii qaba jechuudha. Hanga yoomitti suuraa gootota nama du'e har'a yoo namni tokko lubbuudhaan du'e kara gandummaatti jijjiiranii kara maalitti jijjiiranii suuraa isaanii gadi garagalchu. Gaafa sana haati dhalte obboleewwan ittiin dhalatan mee ana osoo ta'e jedhiiti yaadi suuraa nama du'ee gaafa gadi garagalchitu si immoo jireenya akkasiin si garagalcha jechuudha. Jireenya kee keessatti nan du'a namni lubbuu baatee deemu suuraa namaa gadi garagalchu isa lubbuudhaan du'e osoo hin taane innummaan lubbuudhaan jiraatu iyyuu lubbuudhumaattuu jiraattee maal yoo ta'u suuraan namaa kan gadi garagalu jechuudha. Kanaaf inni onnee koo baay'ee madeessetii jira jechuudha. Baay'ee tan gadde gaafa suuraa isaa kaleessa du'ee kaleessa boqatee har'a gaafa suuraan isaa gadi garagaleeti jiru maaltu isinitti dhaga'ama jechuudha. Viidiyoon kun immoo dhaloota gara dhalootatti darba achuma taa'a dhaloonni duubaa dhufan irree arguutii danda'u. Inni dhaloonni duubaa dhufan suni maalirraa barata jechuudha. Isin hanga Suuraa Abdataa kana dalagdanii jirtu uummata keessaniif aartii akkasii hojjettanii jirtu jennee gaafa tilmaamnu aartii akkasii hojjechuu dhiisati dandeettiidhuma akkasiin viidiyoo kaameraa fuuldura dhaabbataniitu waraaban warreen hin qabnedha kan suuraa gadi garagalchan jechuudha. Ammallee har'as borus Waaqayyoon haadha isaa tokkittii sana jajjabina haa kennuufi isaallee mana fuula Rabbiitti boqonnaa gaarii isaa jiraachisuun jedha. Kanaaf warri kana booda inni deebi'uu hin danda'u gadi galabbaxanii ol galabbaxanii waanuma isaa dabaltan irree hin qabdan waanuma isarraa hir'istan hin qabdan. Garuuti immoo uummanni harmeen isaa duuba jirtu sun gaafa suuraa isaa akkasiin gadi galabbaxamee mucaashii dachee kanarraa dhabdee gaafa suuraa sana immoo argitu maaltu akka itti dhaga'amu immoo sinuu ni beektu jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een
gocha akkasii raawwattan gocha akkasii dhiisa isinin fayyadu jechuudha. Arra lubbuun nu keessa jirti jettanii akkasiin godhina. Inni tasa du'e miti isinilleen akkasuma tasa lubbuun keessan darbuutii dandeessa. Akkasuma obboleewwan keenya egaa gargaarsa armee kana jalqabamu jedhaniiti jalqaban keessaa tokko Mubaarakii fi Mubaarak Musammaa fi Abdii Getaachoo uummanni karasii karanaa mana banatee itti iyyaati ture jechuudha. Isaan wanta godhan hin jiru jechuudha. Har'a lafti walanqatteedha. Haati isaa harka qalleessadha. Namni unkaan way jalaa du'ee dhiisati, ilmoon isaa jalaa du'ee dhiisati, firrumtuyyuu gaafa waa tokko nama jalaa du'e ni beektu. Namoonni baadiyyaa keessas magaalaas keessas ta'e eessumaa jiraadha. Yeroo du'aa namoonni baay'een namatti baay'atu jechuudha. Har'a haati kun harka qalleettidha. Lafaaf lafa maleedha, ganna walakkaadha. Eessuma fiddeen nama sanarree buna waan ittiin danfistu hin qabdu. Obboleeyyan keenya kun immoo akka armeen isaanii gargaaramtu kan godhan yookiin akkaawuntii dhuunfaa isaaniitti miti kan galfatan jechuudha. Namoonni baay'een ofii fayyidaa mataa isaaniitiif jedhanii warreen iyyan irratti baay'ee tokko natti dhaga'ame. Maaliif jennaan otoo akkaawuntii nama dhuunfaa tokko irratti gale yookiin otoo akkaawuntii Abdii Getaachoo irratti yookiin akkaawuntii Mubaarak irratti gale kan dhuunfaa isaaniitti dhuunfaa ofiitiif jedhu. Garuu har'a akkaawuntii armee isaa irratti wanta galeef maqaa armee isaatii fi akkaawuntii armee isaatii miidiyaa garaagaraa irratti karaa hundumaanuu tiiktookii yuutuubii bakkummaan miidiyaa irratti dhabamee jiru jechuudha akkaawuntiin armee isaatii. Namoonni baay'eenis akkaawuntiidhuma armee isaanii irratti galchu malee nama dhuunfaa irratti hin galchine. Maaliif dulli akkasii? Maaliif armeen kun gargaaramtiidhamu? Maalidha dulli akkasii hin ba'u? Kanaafuu uummata keenya isa du'ee boo'u osoo hin taane ofuma keenyaa mee eenyudha nuti jennee ofuma warrootuma lubbuun keessa jirtu ofuma keenyaaf aboonyumee deebine jechuudha. Isaanirree aartii keessatti bakka guddaa qabu, bakka guddaa hojjetanii umurii kichuusaa kana keessatti viidiyoota ajaa'ibaa hojjeteetii jira mucaan kun jechuudha. Kanaaf har'ammoo gaafa suuraa isaa gadi gargashitan isinumattuu maaltu dhagaa? Dhugaa baay'ee tokko natti dhagaame. Maaliif jennaan namni edaa gaafa lubbuudhaan jiru nama hin jaallatu, gaafa lubbuudhaan jiru nama hin jaallatu, gaafuma du'e ribboo jedha. Akkaawuntii isaa argitanii gaafa inni lubbuudhaan jiruu fi erga lubbuudhaan asirraa dhabameeti hangam akka akkaawuntii isaa dabalaatii deemu argitaniiti jiru. Kun immoo maalidha? Namoonni keenya gaafa lubbuudhaan jiran hin tolluuf jechuudha. Maaliif akka ta'e anaaf gaafidha jechuudha. Yoomumaa taanan gaafa lubbuudhaan dachee kanarra jiraattu wanta gaarii hojjedhu. Beelaa obaasii dheebotaa laadhuu fi kan daare immoo wayyaa 2-3 yoo qabaatte takka hambifadhuuti kaan immoo itti uffisi jechuudha. Maaliif jennaan waaqayyoon illee isa jaallata jechuudha. Karaa amantaattiinis ta'e karuma kamiinuu namni ofuma keetiif sitti haa tolu. Anumatti haa tolu namni kaan beela'ee ani iddoo kanaa quufee yoo hin jiraadhe hin jaallatu waan na ta'eef waan qabnu walaa gargaarru. Kanaaf piliis suuraa obboleessa keenya kana gadda onnee namaa cabsu lammataa kana itti furru itti hin baay'isnuuti. Maal qaba ani eenyudha jettee ani eenyudha jedhiti of madaali. Atis lubbuu baattee deemta gaafa lubbuun kee dhabamtu hin beekamu. Namoonni waa baay'ee haasa'u jechuudha. Namoota maaliiti isa eenyu jedhe nama allolee maal dhugee jettu isinitu baase warreen akkas jedhan isinitu farsoo baase isinitu araqee baase. Akka waan ofii keessanii harka keessanii obaastanii yookiin immoo bakka sanatti akka inni dhugu argitanii yookiin immoo akka nama bira jiraatetti utoo dhuguu otoo sakkaree maal jedhee isintu dha baasee mee mucaa kan maaligaa du'aadhuma namarra hin dhiisassinooyyuu. Dhugaa baay'ee takkan gadda dhugaa baay'ee tokko waan onnee namaa cabsu. Kun immoo hunduma keenya anas sinis ni qaqqaba jechuudha. Har'a lubbuun na keessa jirti jettee wanta badaa hin dalagin. Boru waan taatu hin beektu. Namoonni teessanii nama akkasaa godhu. Yaa Waaqayyo akkas godhi. Yaa Waaqayyo adagaatti fide. Adagaa makiinaa adagaa maalii jettee namatti waakkattu kuni Waaqayyoon lubbuu Waaqayyoon humte isumatu fudhata waan ta'eef osoo namatti teessee Waaqayyoon waamtu sitti garagaluutii danda'a. Kanaafuu warreen akkasiif nama jira irratti Waaqayyoon waamtanii ofuma keessaniif itti baddu waan ta'eef nama gaafa teessee boolla qottu akka ofii keetii dura itti baddu boolla sanatti kana bari jala taa'e. Maaliif jennaan wanta gaarii hin hojjettu gaa wanta gaarii yaadaa hin deemtu gaa ati nama balleessuudhaaf fiigaa jirta waan ta'eef osoo nama sana hin balleessin
ofuma keetii of balleessita waan ta'eef. Kanaaf wanta gaarii yaaduun ofumaa fi malee namaaf miti. Warreen mana banattanii suuraa namaa gadi garagaltanii gadi garagashitan maaloo dhiisaa bu'aa hin qabu suuraa nama du'ee gadi garagashuun. Otoo maalan gadda seetan har'a lubbuudhaan boqateera suuraan gumaa isaanii baa jedhee hin yaadu. Maaliif yoo jettan Hacaaluu Hundeessaa dirree Oromiyaa keessatti handhuura Oromoo Finfinnee keessatti har'a waggaa 3 edda boqate. Haati manaa isaati guyyaa gaafa tokko shaarbii gurraacha ofirraa hin fuune. Kuni maalidha sababni yoo jettan gumaan abbaa manaa koo osoo hin bahin shaarbii gurraacha kanan ofirraa fuudhu jetti. Yeroo hundumaan hin dhageessu. Shaarbii gurraacha kana gaafan ofirraa fuudhu gaafa gumaan abbaa kiyyaa gaafa gumaan abbaa warraa kiyyaa ba'edha. Gaafa sana kanan shaashii kana ofirraa fuudhu jetti. Kan gumaan Hacaaluu Hundeessaa waggaa 3 guutuu hin baane kan soraa baay'ettanii yaaddu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Oromoo ayyaa nuyi har'a otoo taphatu otoo kolfuu otoo aartii garaagaraatii taphatu gadheen nurraa fudhatte. Kanaaf isaaf boqonnaa gaarii erga darbee deebi'uu hin danda'u jennee bakka jiraatutti Waaqayyoon lubbuu kee amaaru mana isaa keessatti si haqananiifatu jechuu ni dhiisne suuraa isaa gadi fuunee suuraa nama du'ee gadi galabbadha jechuudha. Isinumaaf haa deebi'u. Warreen akkas hojjettan Waaqayyoon daandii nagaatti isin haa deebisu jechuudha. Karaa nagaatti laphee qulqulluu isiniif haa kennu jechuudha. Maaliif taanan har'a mana banattee kan namatti Waaqayyoon waamtu Waaqayyoo sitti deebi'a malee nama sana hin ajjeesu jechuudha. Afaan maaliitii afaan guuttanii gaafa nama kana akkas godhi adagaa makiinaa si haa buusu gaafa jettu xiqquma sirraan bushaa'u xiqquma shirreen arraba keetirraa ani eenyudha jettee of hin madaaltu warreen akkas jettan. Keessattuu mucayyoo sabboontu Wallaggaamu maal jedhamti afaan Oromoo dubbatte afaan Oromoo dubbatteedhaaf hundumtuu Oromoo hin jedhamu. Yeroo ammaa kana afaan Oromoo kan beekuu fi afaan biroo qomoo kee kan hin taane fi qomoo biraa kan ta'e fu adda baafattee hin beektu jechuudha. Maaliif jennaan hundumtuu wal keessa deema waan ta'eef wal keessa oola waan ta'eef inni qomoo kee hin taaneyyuu si caala perfect ta'ee haasaa afaan Oromoo jechuudha. Yeroo kana hundumtuu afaan Oromoo dubbatee ani qomoo kootiin jedhuun maaliif jennaan afaan barataniidha nutti maxxananii afaan baratan waan ta'eef adda baasuu hin dandeenye. Inni isheen Oromoodha inni Oromoodha dhiiga kooti qomoo kooti omaan godhu jennee itti of gatuuti miti. Of eeggachuu qitii qabna bakka jiruuti jechuudha. Maaliif taanaan ani eenyumaa hin amanu hangan nama hin beeknetti qomoo kooti jedhee afaanuma kiyya dubbateedha inni qomoo kooti jedhee ittiin maxxanu maaf jennaan bakka hundumattuu jechuudha. Bakka hundumattuu ani afaan Oromoo kan inni ittiin dhaladhe ittiin guddadhe hanga isaanitti perfect inaasa'u jechuudha. Maaliif jennaan hundi wal keessa oola waan ta'eef. Kanaafuu warreen suuraa abdataa gadi garagashitan Waaqayyoon daandii sirriitti isin haa deebisuun isiniin jedha. Egaa obboloota koo waanuma onneetoo madeesse keessaa kanan yaada koo ibsachuutii dhufee viidiyoo kanarratti yoon dogoggora dubbadhee dhiifama naaf godhaa galatooma.